Bagadalate adunya kana gite barati hamadada fakati wakake bagadalate adunya kana milade barira namadada fakati wakayo bagadalate adunya kana milade barira namadada fakati wakayoda bagadalate adunya kana milade barati namadada fakati wakayoda bagadalate adunya kana milade barira namadada fakati wakayoda guyyaa dhaloota daa'imatti kabaju eebbadachaan waaqayyo waan isaan dachaaseef iddoo kanatti waan fideefi waa'ee isaaniitiif waaqayyo galateeffannaa mee harka rukkaatu waaqayyo galateeffadhaa. Haaleluyyaa. Waaqayyo namootaaf waa kennee waan gaarii godhee galata qabatee namni gara waaqayyotti deebi'u namoota haa godhu. Gaaf rakkanni gaaf dhiphanne gaaf nurraa mul'atee waaqayyotti boonne gaaf waaqayyo yommuu hinnaan umuutu gaaf waaqayyo jireenya keenya keessa waan guddaa hojjetu namoonni baay'ee waan waaqayyo irraa fudhatanii achumaan badu. Garuu lakki an galata dachaa harkaa qaba jedhanii waaqayyo fuuldura galata qabatanii akkanatti kophaa kennaa miti maatii wajjin firoottan wajjin waaqayyo galateeffanna jedhanii akkana deebi'uun maatii waaqayyo eebbise keessa yoo adeemanii argamu. Kanaaf maatii kana ammas waaqayyo waan yaadateef waan gargaareef waa'ee isaaniitiif waaqayyo guddaa goonee galateeffanna. Ameen. Haaleluyyaa. Nu waan hundumaa keessatti yoo waaqayyoon galateeffate waa innaa waara galli qofaa oduu hin taane innaa garaa quufne qofaa oduu hin taane gaaf rakkannes gaaf beelofnes waaqa keenya warra galateeffannu waan taaneef sagantaa mimmiidhagaa sagantaa babbareedaa dhumarratti ammoo guraannis hin jira waan ta'eef dhangaan qophaa'ee jira waan ta'eef gara sagantaa deemuudhaaf obboleessa keenya Salomoon iddoo sanii achi waamee waaqayyoon nuuf kadhata. Waaqayyo galataan kadhataan fuula waaqayyo duratti dhiyaanna yeroo kun yeroo kadhannaati waaqayyoon hin kadhanna achi gara kana immoo hin waaqeffannaa amma obboleessa keenya Salomoon iddoo kanatti waamee kadhannaa nu geggeessa. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waan hundumaa ibsee waaqayyoon ni araara isaa nu baay'ate inni suuraan isaa nu baay'ate bara amma baraatti kan galateeffame ta'u. Kan itti boonu kan itti dhaaban Yesuus Kiristoos hidhamee waaqayyoodhaaf harka keessa walitti rukutaan. Yesuus bara baraan goofta mee mataa keenya gadi qabannee waaqa keenyaaf dhugumaan waaqayyoon kadhachaa turre cherchitti waaqeffachaa turre faarfanneerra sagalee waaqayyo dhageenyeerra fayyina fudhanneerra ayyaana hirmaanneerra amma immoo sa'aatii kanatti waaqayyo keenya sababa daa'ima gara biyya lafaa kanatti dhuftee waggaa tokkoffaa ishee kabajuudhaaf waaqayyo carraa nu laatee dhaloota booreetti waaqayyo dhaloota bor itti fayyadamu waaqayyo carraa kenneefi maatiidhaaf dhala kana kenneefi sababa arraasitti walitti qabamnee waaqayyoon galateeffannu sababa taate daa'imni kun kanaaf hundi keenya kottaa ammas waaqayyoon hin kadhanne waaqayyo si haa galatu daa'imni. Mee ammas sa'aatii kanatti utuu mana keetti waaqeffadhee sinquufiin ammas waaqayyo akkan si waaqeffadhuuf galgala kana sa'aatii kanatti immoo daa'ima kana sababa godhattee akkan si waaqeffadhuuf akkan si jajadhuuf waan carraa kana laalaatteef galatoomi naamni waaqayyo. Mee daqiiqaa tokko isinitti dheeressu gooftaa galatoomiidhaan hundumti keessan galata baay'ee qabdu. Baay'ee keessaniif dhala kenneera taa waaqayyo. Baay'ee keessaniif gaaffii baay'ee deebiseera taa waaqayyo. Baay'ee keessan gaaffii baay'ee keessaa deebiseera taa waaqayyo. Galata qabnaaf waaqa keenya. Mee kottaa waaqayyo galatoominaan waaqayyoon sa'aatii kanatti. Sagalee waaqayyo keessaa akkuma sagalee hafuura kadhannaa keessa taanee jirutti nan dubbisaa. Akkas Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 28 irra jiru.
abdiin kun hunduma keenyaaf kenname abdii kaleessa bara kakuu moofaa keessatti kenname haqamu irra deebi'e waaqayyo kakuu haaraa keessatti dubbatudha. Maaliif abdichi bara baraan sanuma waan ta'eef maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Dhaloonni arra dhalatti waggaa tokko geessis abdii sana keessatti dhalatte waan ta'eef maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Dhaloonni hin dhalataa, hin guddataa, hin dulloomaa, hin darba. Museen fa'a Abrahaam fa'a hin dhalatanii hin dulloomanii waaqa isaanii tajaajilanii hin darban. Akkasumas arras dhaloonni dhalatanii akkasuma waaqayyoon galateeffatanii darbu. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Dhalli arra waggaa tokko geessis warra waaqayyoon galateeffatanii darban keessaa waan taateef nunis hin galateeffanna. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Akkas jedha sagalicha nan dubbisa. Afur Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 28. Ammas yaa obboloota koo akkuma Yisihaaq isin ijoollee abdii waaqayyooti. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Lakkoofsuma tokko duwwaa sana dubbisa. Ammas yaa obboloota koo akkuma Yisihaaq isin ijoollee abdii waaqayyooti. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Isin akkuma Yisihaaq ijoollee abdii waaqayyooti. Maqaa waaqayyoo ijoollee kakuuti isin. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Kanaafuu nu warra akkasii taanee arrameen galateeffanna. Daa'imni kun har'a waggaa tokko ta'uun sababa ta'a waaqayyo nuuf kennee galateeffannu akka galateeffannu godheera waan ta'eef. Waaqayyo akkuma Yisihaaq waaqayyo Abrahaamiif Yisihaaqiin dhala godhee kenneef. Waa'ee Yisihaaq baay'ee beektu, waa'ee Abrahaam baay'ee beektu, waa'ee dhalaa baay'ee beektu. Garuu hubachuu dadhabna malee waaqayyo garuu waaqa kakuu isaa eegudha. Maqaan isaa kan galateeffame ta'u. Waaqayyo kakuu isaa eegee Abrahaamiif Yisihaaqiin kenne. Kan isa kanatti waaqayyo fakkeenya fudhate asitti isin akkuma Yisihaaq ijoollee kakuuti nuun jedhe. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame ta'u. Arras daa'imni waggaa tokko geesse. Akkuma Yisihaaq mucaa kakuuti. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame ta'u. Maatii isaatiif mucaa kakuuti. Waldaadhaaf mucaa kakuuti. Biyya isaatiif mucaa kakuuti. Kanaadaadhaaf mucaa kakuuti. Itoophiyaadhaaf biyya mucaa kakuuti. Addunyaadhaaf mucaa kakuuti. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame ta'u. Isinis ijoollee keessan, isinis maatii keessan, isinis ofii keessan achi gashaati ani mucaa kakuuti. Gooftaa si haa galatu jennaan isaati kanatti. Waaqayyo si haa galatu jedhaani. Gooftaa si haa galatu jedhaani. Haaleluyyaa. Mee waaqayyoon hin galateeffanna. Haala jirru keessaa baanee waaqayyoon hin galateeffanna. Waaqayyoon galatoomne amma immoo galgala sa'aatii kanatti sila mana keen ture amma immoo sababa daa'ima kanaatiin har'a waggaa tokkoffaasee kabajachuun nagaatti eegamtee maatiin see nagaatti eegamanii akka guddisaniif bubbeen yookaan murtuqqeen dhibee otoo hin taane chaalenjiin garaagaraa dhibee otoo hin taane maatii kana nagaatti eegee waaqayyo akkasumas daa'imman kana nagaatti eegee har'a waggaa tokko akkasiin jettee akka isheen lakkaattu kan godhe waaqayyoodha. Waaqayyo kakuudhaan kenneef waan ta'eef waaqayyo kakuudhaan fide waan ta'eef sagalee sanarratti hundoofnee ani mucaa kakuuteef hin jennu isaati kana. Ijoolleen kun ijoollee kakuuti hin badan hin kufan hin cabanin nani waaqayyo laabaasee biraamandaa bahadii namoota waaqayyo guddaadha jiran waaqayyo jabaadha jirana waaqayyo akka keenya miti waaqayyo akka keenya quncee miti hirreensaa quncee miti nuyi nama foonitti dhadhabootadha garuu waaqayyo jabaadha ameen waaqayyo jabaadha ameen waaqni keenya waaqa mittiqneedha ameen haaleluyyaa haaleluyyaa waaqni keenya waaqa hin dulloomne waaqni keenya waaqa hin sabne maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Atiin duutuun dulloomtu takka geeddaramtu halleluuyaatu iddoodhaan simbutu. Atiin duutuun dulloomtu takka geeddaramtu halleluuyaatu iddoodhaan simbutu. Haaleluyyaa. Waaqni keenya Entry iddoo isaatii sanbuutu. Dadhabbiin keenya iddoo isaatii sanbuutu. Ka'umsi keenya iddoo isaatii sanbuutu. Hirreen keenya iddoo isaatii sanbuutu. Inni bara baraan sanuma. Haaleluyyaa. Waaqni keenya hin dulloomu. Hin dadhabu. Haaleluyyaa. Teessoon isaa barabaa. Isa
galatu waaqa keenya ta'eeyaaf haleluuyaa maas kabaaraadiya abdii akkasii keessa taane waaqayyoon galateeffanna akka ayyaantutti guyyaa kana lakkoofna akka ayyaantutti sa'aatii kana lakkoofna sababa daa'imman kanaati iddootti kanatti saayitii kanatti iddoo kanatti moolii kana keessatti yookaan moolii kana keessatti waaqayyoon akka galateeffannu sababa taatee haleluuyaa gooftaa si haa galatu ati bituun duroomtu takka geeddaramtu haalli mul'atu heddudhaan simbutu itti gaafatamu waan duwwaasi kan si fobbomu galanni qilleensi itti gaafatamu waan duwwaasi kan si fobbomu galanni qilleensi haleluuyaa waaqa keessaniif waan hundumtuu danda'ama waaqayyoof hundumtuu danda'ama Salamooniif wanti danda'amu muraasa isiniif wanti danda'amu muraasa jaarsii addaatiif wanti danda'amu muraasa paartoonni wanti danda'amu muraasa bootiidhaaf wanti danda'amu muraasa gooftaadhaaf garuu danda'amu waaqayyoof garuu danda'amu daa'imman kanaaf waaqayyo waan hundumaan danda'a daa'imman biyya lafaa biyya kanatti dhalataniif haalli hamaan yoo jiraate iyyuu bakki hamaan yoo jiraate iyyuu wanti karaa kan bisuu yaadu wanti baay'ee yoo jiraate iyyuu waaqayyo garuu danda'a haleluuyaa maqaa waaqayyo kan galateeffame ta'e mee waaqayyoof galata kenname hundumaa danda'uuf galata kenname haleluuyaa Ingandeessa abbaa waan fedha kee gochuu ingandeessa Yesuus koo waan fedha kee gochuu maal tarka kee qabanii hundumaa si qabu maal turree kee dhoomanii abuusaa si qabu haleluuyaa waaqayyo kennuu beeka haleluuyaa dhala kana fakkaattu tibbaadhaaf siifaniif inni kenne itti yaadee karoorseeti maqaa waaqayyo kan galateeffame ta'u har'a sunis akka iddoo kanatti waaqeffannuuf sababa godhe maqaan isaa kan galateeffame ta'u waaqayyo hundumaa danda'a haleluuyaa maqaa waaqayyo kan galateeffame ta'u irreensaa jabaadha waaqa akkasii qabna jedhan waaqa iddoo hundumaatti na waaqeffadhu jennu qabna dadhabbii keessattis waaqa na waaqeffadhu jennu qabna jabina keessattis waaqa na waaqeffadhu jennu qabna haleluuyaa maqaan isaa kan galateeffame maqaan waaqayyoo kan galateeffame haleluuyaa gooftaa koo galatoome dhaame daa'imman waa'ee waggaa tokkoffaa daa'imman kanaa yaada akkasumas warra daa'imman qabdan warri hin qabnes waaqayyo bor kennuu danda'a waan ta'eef waaqayyo bor kennuu danda'a waan ta'eef waaqayyo waan isinii kennu qaba waan ta'eef baay'ee keenyaaf kennaa garaagaraa kenneera waaqayyo kanaafuu mee waaqayyoon galatoomi kennaa keetiif jedhaan maatii kanaaf illee galateeffadhaan waaqayyoon maatii kanaaf illee kennaa inni kenneefi fedhaatu waaqayyoon galateeffadhaafi haleluuyaa maqaa waaqayyoo kan galateeffame haleluuyaa maqaa waaqayyo kan galateeffame ta'u mee ol kaanii waaqayyoon kadhannee gara sagantaa isaaniitti yeroo wajjin deemna maqaa waaqayyo kan galateeffame mee ol kaanii galata waaqayyoodhaaf akka ta'utti kadhannee gara waaqeffannaatti deemna haleluuyaa maqaa waaqayyo kan galateeffame ta'u haleluuyaa gooftaa maqaan kee bara amma baraatti kan galateeffame ta'u bara amma baraatti dhaloota waan qabduuf ulfaadha ammas yaa waaqayyo gooftaa nuyi hojjennee hin dabarra akkasumas gooftaa maatii tibbaatiif siifan keessaa dhaloonni boodura gooftaa wangeela keetti fufsiisan waan dhalataniif maqaan kee kan galateeffame ta'u ammas iddoo kanatti sababa waan nuu taateef daa'imni kun yaa waaqayyo gooftaa ammallee galata nurkaa fudhadhu maqaan kee bara amma baraatti kan jajame haa ta'u tokkoon namoota asitti gammachuu kana hirmaachuudhaaf si galateeffachuudhaaf asitti walitti qabaman gola isaanii arguun jaalala kee haa ta'u gola isaanii ilaaluun jaalala kee haa ta'u gaaffii isaanii deebisuun jaalala kee haa ta'u sadarkaa isaanii guddisuun jaalala kee haa ta'u dhiphoof gaaffii kamiyyuu karoora seexanaa kamiyyuu maatii isaanii irraa kan fagaate haa ta'u tokkoon keenya waan gargaartuuf ulfaadha sagantaan asitti ta'u yaa Waaqi amma xumuraatti ulfina keetiif haa ta'u
maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Kan akka Waaqayyoo jiru. Ameen. Kan akka Waaqayyoo jiru. Amma immoo waaqeffanna. Waaqa guddaa kana. Barzilii Naafleet waggaa tokkoffaa iddoo kanatti kabajuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuudhaaf iddoo kana jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe kottaa waliin galateeffanna. Waan dinqisiisaa nuuf godheera. Waaqayyoon faarfanna. Jedhanii eegalumaa malee nu ammoo hin faarfanna Waaqa guddaa. Yesuus gooftaadha. Mee miila kennaa dhaabbanne akkana jenna. Eenyumaa gootoo naaf ta'eera boqodheera. Najetem betosen nofe suratayo ragalfadera sinjako maltaina jere rawade setof gatera kalisa nadabar site borisco niposumar Magda Bim apa? Gadis sabukuna Argani bukuna Umat taragalfi Magda haragalfi Gadis sabukuna Argani bukuna Haleluya, tufune waaqeffanna. Just
Wanna see you,
Hallelujah. Now can I do? Galata, Abandera, Suageso, Rufetera, Onzena. Amen. Hallelujah. Yes, Galata,
Hallelujah. Ambi wambrati ni namati. Waaqayyo udugala kefanu maqamatu. Amen. Amen. Hani kesati biti nama dosisu kesati biti waaqayyo udugala kefanu muargan. Amen. Yesus bota. Atas waaqayyo udugala kefanu. Amen. Dia garata gudda shagara kadar buta waaqayyo. Waaqayyo khasir khasir. Ebi fama. Hallelujah. Nagaan waaqayyo hundi isiniif haa ta'u. Nagaan waaqaa isiniif haa ta'u. Irra deebiin jedhamu nagaan waaqaa isiniif haa ta'u. Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa 14:27 akkana jedha. Ani nagaa isiniif kenna. Ani nagaa isiniif dhiisa. Nagaan ani isiniif kennu akka nagaa biyyi lafaa isinii kennuutii miti jedhe. Adaa biyyi lafaallee nagaa namaaf kennuuti jechuudha. Maaliif? Yesuus nagaan ani isiniif kennu akka nagaa biyyi lafaa isiniif kennuuti miti. Sababni jedheefi namni biyya lafaa keessatti wanta garaagaraatiin nagaa muraasa argachuu danda'a. Namni qarshii qabu qarshii isaatiin nagaa muraasa argachuu danda'a. Garuu nagaan qarshiin argame gaafa qarshiin badde gaafa qarshiin dhumatte nagaan sun yoo waliin dhumata. Nagaan firaan argamuu danda'a. Nagaan firaan argame garuu gaafa firri dugda si gale nagaan kee deemuura. Nagaan amantaan argamuu danda'a. Amantaan waan jijjiiramuuf garuu gaafa wanti wayii jijjiirame nagaan kee boora'uu danda'a. Nagaan Yesuus namaaf kennu garuu nagaa bara baraati. Baabaan kun jedhu. Nagaan Yesuusiin argannu nagaa kamiiti? Nagaa bara baraati. Macaafni utuma Yesuus gara biyya lafaa dhalatee gara biyya lafaa dhufee fooniin biyya lafaa deebi'uu jalqabee dubbii amma jenne kana wangeela Yohaannisi utuu wangeela Yohaannisi hin barnoofne baroota dheeraan dura nageenyi akka Yesuusin ta'e yeroo dubbatu macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaafanii gaafa dubbattan waa'ee dhalachuu Yesuus yeroo dubbatu akkana jedha. Daa'imni nuuf dhalatee ilmi dhiiraas nuuf kennameera yookaan immoo mucaan dhiiraas nuuf kennameera. Maqaan isaa gorsaa baadaleeti. Inni hangafa nagaa jedhamee waamama. Mootummaa isaatiif nagaa isaatiif daangaan hin jiru. Nagaan Yesuus hin argamu yeroo hundaa nu wajjin jiraata. Sababni isaas maaloo jettan inni nagaa argame inni burqaa nagaa ta'e Yesuus mootii bara baraa waan ta'eef maqaan isaa haa ulfaatu. Yeroo taate biyya qabannee karaa gabaabaa rekedhamee mul'atu dubbii gabaabaa wajjin baratu galanni guddaa siif haa ta'u bara baraa wajjin jedhu.
Gidduu keenya jirtaa. Galanni keetii, faarfannaan keetii, ulfinni keetii, saganni keetii. Maatii kana gidduutti yaa Waaqayyo galanni siif dhiyaata. Maatiin kunis nuuf galateeffadhaa jedhanii yaa Waaqayyo sababi taaf mirga jiru waamamani. Yaa Waaqayyo galataaf nu waamani. Nullee isaan wajjin taane si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hin galanni dhugaatiif haa ta'u. Teessoo irratti ooluu jedhe ati mootii bara baraaf hin galatu. Amma gidduu keenya deddeebi sagalee kee barsiisi. Ayyaana keetiin ijoo dammas si jaalladhu maqaa Yesuusitti naamee. Macaafa qulqulluu baay'ee obboleessi Yenuureen duratti yeroo dubbatu waan tokko jedhaa ture. Namoonni tokko tokko birzdee kabajamuu baatee dhimma isaanii miti. Namoonni tokko tokko maaf birzdee kabajanis kan jedhan jiran. Birzdee yoo kabajne hoo maalii nuti jedhamu laachuu mala. Garuu birzdee kabajuun nuun jedhan qabamu. Macaafni akkuma nu dubbatu, macaafni akkuma nutti himu, Iyyasuus Kiristoos mandara Beetlehem Yihudaatti yeroo dhalatetti sana jalqabaatiif ogeeyyiin warri urjii laakkaa'an gara mootii Heroodis dhaqanii akkana jedhanii inni mootiin Yihudaa inni dhalate garam jiraa jedhanii gaafatan jedha. Mootichi kallattiitti agarsiisu yoo hin dandeenye illee yoo fedhan qabaanne illee garuu macaafummaan kun jedha urjii laakkaa'anii dhaqanii iddoo urjiin dhaabatetti dhaqanii Iyyasuusiif sagadanii fi beeksisee isaa kabajan akka deeman macaafni jiru. Maal godhan jedha warqii kennaniif jedha birrii kennaniif jedha Iyyasuusiif sagadanii fi gooftummaa isaa dubbatanii deebi'an jedha. Beeksiseen jalqabaaf kabajame beeksisee Iyyasuusiif. Kanaafuu beeksisee kabajuun cubbuu qabu keessattuu Waaqayyoon galateeffannaa kootaa jechuun galataaf sababa qabu jedhaa sabaa fallisanii wal fakkaata. Kanaafuu warri guyyaadhaa sababa beeksisee kanaatiif kootaa wal wajjin Waaqayyoon galateeffannaa wal jettan Gooftaan bara keessa naa eebbisu. Mee harka dhaabii abdiitu goona maatii ta'e. Maaliif walitti sababni isaa macaafatu akkas jedha. Daawit akkana jedhee jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 34 yeroo dubbiftan akkana jedha. Daawit akkana jedhee jedha. Anneen hundumaa Waaqayyoon nan eebbisa. Jajuun isaa afaan kiyya keessaan dhabamu. Yeroo hundaan Waaqayyo maal godhu hin galateeffadhaa jedhee ka'ee namoota birootiin immoo kootaa ana wajjin Waaqayyo maal godha galateeffadhaa. Ana wajjin Waaqayyo maal godha galateeffadhaa. Wanta Waaqayyo naa godhetu jira. Waan Waaqayyo naa godhe kana isinillee kootaa an galateeffadhaa jira. Ani yeroo hundumaa Waaqayyoon hin galateeffadha. Jajuun isaa afaan kiyya keessa jira. Yeroo hundumaa ani hin jajadha. Adda ammoo wanta ispeeshaalii ta'e tokkotu dhalateera. Kanaafuu isinillee kootaa ana wajjin maal godha Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo carraa jiraachuu biyya lafarra akka jiraatu Waaqayyo carraa nuuf laate sababni biyya lafarra jiraatu Waaqayyoon waaqeffachuu Waaqayyoon galateeffachuu waan ta'eef carraan gadi hundattuu Waaqayyoon galateeffatu maqaan isaa ol ka'a. Akka jedhe kootaa ana wajjin Waaqayyoon galateeffannaa jedhee sababa Waaqayyoon galateeffatu kennaa dubbatu akkana jedhu. An rakkadhee Waaqayyoon waamadhee arrakkadhee Waaqayyoon kadhadhee arrakkadhee maqaa Waaqayyoon waame Waaqayyollee na jala maal ta'e awwaate. Haleluuyaa. Waaqayyo si jala haa awwaatu. Mee amiin jedha. Warri garaa kun Waaqayyo si jala haa awwaatu. Namni nu wanta dhiyoo si jala awwaachuun illee hundi isa nama tulfaata. Waaqayyo nama jala awwaatu jechuun immoo biyya bara si jala awwaatu. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaafuu dabata akkana jedha sababni Waaqayyoon galateeffadhuu fi an waamee jennaan Waaqayyo na jala maal godhe awwaata. Har'a Waaqayyo si jala awwaatu. Maatii kana jala Waaqayyo awwaatee jennaani koottaa Waaqayyoon wal wajjin galateeffannaa jedhanii Waaqayyoon akka galateeffannu sababa ta'ani.
waaqayyo bara keessa lalannisu. Inni lammaffaan immoo sababni waaqayyoon galateeffadhuuf jedha Daawit. Tokkoffaa ani isa waamee jennaan inni na jala maal ta'e awwaate jedha. Waamee jennaan na jala awwaate. Lammaffaa immoo awwaalchi qofaa miti. Rakkinna an keessa jiru hundumaa keessa maal na godhu na baasa. Haleluuyaa. Rakkinna keessa maal na godhu na baasa. Waaqayyo yoo nama jala awwaate maal ta'a yoo jettan rakkinna keessaa baruutu jiru. Gaafitu deebii argata. Kanaafuu waaqayyo sin jala awwaate. Irra deebi'aa jedha. Namis cinaa keessa jiru harka isaa qabaati waaqayyo sin jala awwaatu jedhaan. Maal yoo jette yoo waaqayyo sin jala awwaate maaltu ta'a yoo jette gaafii bara dheeraatti deebi'a. Waaqayyo nama jala yoo awwaate maaltu ta'a yoo jette gaafii bara dheeraa gaafannee bara dheeraa kadhannee jilbiiffannee silatii qabnee yaa waaqayyo na dhaga'i jennee gaafii gaafannee maal ta'uu jettan deebii argata. Waaqayyo rakkinnaaf gidiraa an keessa jiru keessaa ana baase. Kanaafuu koottaa ana wajjin maal godhaa waaqayyo galateeffadhaa jedha. Inni sadaffaan immoo Daawit maaliif koottaa ana wajjin waaqayyo galateeffadhaa jedha. Macaafa jedhu kana keessatti macaafa faarfannaa boqonnaa 34 jedheera. Achi keessatti inni tokkoffaan waaqayyo waan na jala awwaate isinillee koottaa waan na jala awwaate kana waatu mana kiyyatti ta'eera deebi'oos naaf deebi'eera koottaa wal wajjin waaqayyo maal godha galateeffannaa jedha. Inni lammaffaan immoo awwaalchi qofaa miti haala keessa jiru hundumaa keessaa rakkina keessa jiru hundumaa keessaa waaqayyo butee na baase. Kanaafuu an bahee jira waaqayyo na baaseera waa'ee kiyyaaf maal godha waaqayyoon galateeffata jedha. Sadaffaa Daawit maaliif waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Koottaa jedhee namoota waamu namoota fagoo jiran koottaa ana wajjin waaqayyoon galateeffadhaa maaliif jedhe Daawit yoo jette akkana jedhe Daawit achumatti nama rakkataaf nama gadadamaa watu booree jedha. Nama rakkataa watu waaqayyoon waamatee jedha. Amma waa'ee ofiiti kan dubbataa ture. Amma immoo waa'ee maaliiti? Waa'ee nama kanaati. Nama watu booree nama watu rakkinna isaatiin gara waaqayyoo iyye. Waaqayyoollee kadhaa nama kanaa dhaga'ee rakkinna inni keessa jiru hundumaa keessaa isa baasee jedha. ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳነው። ወደ እርሱ ቅረቡ ያበራላችሁማል ፊታችሁም አያፍርም። ቃሉስ ከኔ ለፈላሉ ተብዬ ገራዋ ቀዩት ያዳለ ዳዊት ከናቱ ሰረፈ ማሪፍ ገለተ ይፈታል ይወጀተን ዋሬ ነመብራት ገለተ ይፈታል ነመብራት ዋሬ ገለተ ይፈታል ቤተን nama biraatiif waan ollaa keessanii waaqayyo godhe waan nama fagoo jiruuf waaqayyo godhe wanta nama wajjin waaqayyo godhe dhageettanii waan saniif waaqayyo galanni si haa ga'u jettanii beektanii waa'ee almaaziitiif waa'ee alamuutiif galanni si haa ga'u waan isaan jaalatteef galatoon waaqayyo jettanii beektanii kan jedhu dirqama macaafa dhumaa jedhu Daawit garuu nama rakkataaf gadadamaa kanatu iyye waaqayyo iyyesaa dhaga'e rakkinna isaa keessaa isa baasee jedha. Shanaffaa immoo akkas jedha warra dhufeen akkana jedha warra iyya beeku warra waamichi kana dhaga'e dhufeen akkana jedha gara isaa dhiyaadhaa wada እርሱ ቅረቡ ፊታችሁ አያፍርም እንሳልፈተን ከረተን ሳልፈተን in mullitan lafadlaalitan gara samaan godha yaadha gara waaqayyo dhiyaachuun nuuf haa ta'u maqaan isaa eebbifame haa ta'u. Kabira gaafa waaqayyo waan wayinuuf godhe gaafa waaqayyo karaa keenya deebise gaafa waaqayyo iyya keenya dhaga'e fuuldura waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoon galanni si haa ga'u jechuun macaafa keessaa dubartii tokko laal Haannaa jedhamti. Haannaan abbaan manaasii Ilqaanaa jedhama. Ilqaanaan haadha manaa lama qaba. Isin tokko
Haannaa jedhamti. Isin lammaffaan immoo Finaanaa jedhamti. Macaafni yeroo dubbatu akkana jedha. Haannaan daa'ima qabdu dhala qabdu jedha. Finaanaan immoo ijoollee qabdi jedha. Garuu Haannaan yeroo hundumaa dhala argachuuf Waaqayyoon ofitti hin mootti jedha. Yaa Waaqayyo na gargaari. Dhala naaf kenni, mucaa tokko naaf kenni jettee Waaqatti jedha. Keessumattuu yeroo aarsaa Waaqayyoo dhiyeessuuf isaan aarsaa dhiyeessuuf gaafa gara gaaraatti ol ba'uuf qophaayan Finaanaan ijoollee bitaa mirgaan simarsitee aarsaa qabatanii gara gaaraatti hin ba'an Hilqaanaan fuudhee kennaaf jedha. Isin garuu bitaa mirga laaltee hin booti jedha. Gaaf tokko garuu akkana jettee kadhatte jedha. Yaa Waaqayyo anaaf mucaa tokkicha oduu naa kennite mucaa naa kennite san deebisee siif kennaa jettee jedha. Akkuma san Waaqayyo Haannaa ni yaadata. Waaqayyo sana yaadatu. Waaqayyo sana yaadatu. Waaqayyo Haannaa ni yaadate. Haannaan ulfoofte ilma dhiiraallee deette. Akkuma deette mana teettee harma hoosiftee daa'ima sana guddiftee gaafa daa'imni harma hodhuu dhiise jedha macaafa. Gaafa inni harma hodhuu dhiise daa'ima sana qabattee gara eenyu dhatte jedha. Gara gaaraatti ol baate gara iddoo aarsaatti dhiyeessanitti. Maal godhuu waliin Waaqayyoof dhiyeessuuf Waaqayyoon galateeffachuuf. Namni duraa keessa jiru jazaan irraa badii jedhaan gulataa attirsaa. እግዚአብሔር ያደረገልን አትርሳ፣ ለእግዚአብሔር ያልቀውን አትርሳ። ዋንተ ዋቀዩ የተደራበትን ዋቀዩ ለሌላበትን ጀዛ ዋቀዩ ሲሆን ለሌላበትን ሃና ዋቀዩ ዋንጎደ ዮራ ከልክ ደብሰ ሲከን ሰየተሰም ዲኒራም ፈን ቀበቴ ገራ ማና ቁልቁልማት ቁለጠየ ሁኖ ናከበቴታ ሆሲሴራ አማርመዲ ሴራ kuno dalile qabate sanaaf kennite siif dhiyeesseera hoo jettee gara lubaatti dhiyeessite warra Waaqayyoon galateeffatu wajjin Waaqayyoon galateeffatu Waaqayyoonlee kennaa siif hin gammade Waaqayyo jedhanii keessatti haa gammadu. Kanaafuu Waaqayyoo waanuma nuuf ta'e hundaarratti Waaqayyoon galateeffachuun macaafa qulqulluu nu gorsu nutti wajaja barsiisa. Kanaafuu gaafa birthday daa'imman keessanii sababa humtanii yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jettanii Waaqayyoon galateeffachuun dirqama. Macaafa jedha. Kana qabuun Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Warra kana gargaariidha. Warra kana harka diriirsaatii Waaqayyo isa naa eebbisu jedhaani. Irra deebisa Waaqayyo isa naa eebbisu jedhaani. Kanaafuu kottaa Waaqayyoon wajjin galateeffannaa wanta Waaqayyo mana keenya keessa godheef jedhanii nama kana hunda waa hiriiranii kun Waaqa biratti illee gammachuu. Birthday yoo godhatan yeroo biraallee namoonni biroollee innaa birthday keessa qopheessitan keessanillee haa ta'u ijoollee keessanillee haa ta'u tokkoffaa ofii galateeffadhaa umrii Waaqayyo namaa kenna. Namni ofiin halkan tokko buluu hin danda'u. Waaqayyoon galateeffadhaa. Lammaffaa immoo namootaan kottaa waliin galateeffannaa jedhaa. Ufumatti ufumaan hin bitanaa. Gooftaan bara keessa na eebbisu. Waaqayyoon galateeffannee fidhaa. Yaa Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galata guddaa siif haa ta'u. Bara baraan ooluu jedhu. Akka si galateeffannu yaa Waaqayyo sababa ittiin si galateeffannu waan nu qopheessite maatii kana waan eebbifte eebbatti isaanii kenniteef immoo yaa Waaqayyo isaanis deebii deebisanii Waaqayyoon galateeffannaa. Namoonni birthday karaa garaagaraatiin kabajanii waan garaagaraatiin kabajanii yaa Waaqayyo isaan garuu Waaqayyo isa nuuf kenne isa galateeffanna jedhanii yaa Waaqayyo warra si waaqeffatan warra si galateeffatan wajjin si galateeffachuuf yeroo gara waan yaa Waaqayyo isaanii kennite galata guddaa siif haa ta'u. Bara baraan ooluu jedhu. Nutis yaa Waaqayyo dhugaaf akka bu'u dhugaaf hafuuraas waaqeffannee dhugaaf hubanne dhugaaf jiraanne ayyaana keetiif bitanne yaa Waaqayyo dubbii keetiif abboomamne isaaf ajajamne si galateeffachaa jiraachuu akka dandeenyu ayyaana kan kennu haa gargaaru. Kana hundaa waan gooteef galata guddaa siif haa ta'u nu wajjin ta'e maqaa Yesuusiitiin ameen.
Hallelujah. May argaruutaa Waaqayyo galateeffadhaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Obboleessa keenya Timbaaf siifan Waaqayyo bara baga guyyaa kanaan isin ga'e naafleetiifis waggaa tokko jedhee ni lakkoofsuu Waaqayyo jala qabe umurii isii guutuu Waaqayyo isii wajjin haa ta'u. Kanaaf kun guyyaa addaati hunda keenyaafuu maatii kana qofaaf miti hunda keenyaafuu jecha. Dura waan guyyaa wanti wal geenne waa'ee ijoollee waan ta'eef waan ijoollee galmaan geenne gaarii gara nyaataa deema akkas hojii. Koota namoonni footoo kaastanis as dhiyaadhaa. Isaan happy birthday jedhu waamuu afaan beekuu faarfatu. Baay'ee naafee jechuun Hallelujah.
ijoolleen hin jettu maanguddoota irraa eegalla happy birthday akka jettan sagalee nama guddaati mee jedha happy birthday to Nafle happy birthday to